waan jiruu tana keessatti waan hedduu si qofachiisa keessa. Wanumaan na qofachiifne yoo hin jirtu. Dhugatti nama dubbii keessaa waamuma takka gaa isa qunnamee tu waan akkasii jaamalee ani waan gizee hunda takka waan nan qofachiisin agarre gammada gizee hundaa'u. Maasha Allah. Tanaatoo jabduu na qofachiise jee waan hin mullee waan qabu. Akkuma qofleen hin jiraatu. Okay. Sheekha maasha Allah da'waa godhuu tana keessatti gaa namni waan hedduu mudata takka reefu hin tani mee waan ajaa'ibaa ta'e si mudatte keessa waggaa dheeraa da'waa jirtanii anarraa qabii shabaabni dargaggeessi dilli kun hundi isinumaa waan rabbii kana himu isin beekna rabbi akkamatti isin haadhiisu mee waan isin mudate keessa namni gizee waa himu waan mudatu jira. Wanni garii wanni gorsarraa fudhatan hedduutu jira zaman tokko kaasee tan waraabaa. Eebbii gurguddaa dursan beekame teebmoo sana of dura kaayetiin fuuldura waan kanaa namni waan sana irana kaayetiin jiru kaasita laata haasaan jiru saffaa gaafatanii waraabee. Ufumaa beekte teebbii tokko of dura kaayee waraabbiin garam deemti gamana deemti kaasituma keessa kaayee itti tuquu malee anumaan raan beeku waan beeku. Duba subhaanallah guyyaa tokko kaasita san waraabee takkaa waan akkasii itti lallabe. Inni tolti jee waan akkasitti eegan jirtu duuba. Maashaallah. Waraabee gama tokko fixee kaanis garuma galchee waan nama ajaa'ibsu takkaa jidduun hin laalle waan kun garam deemaa jira. Fixee hoggan irraa bahee bane fidhiin takkarra hin jiru. Waan akka guyyaa sanni rifadhe. Nama dala waa kaasina sun illee rifate kaasina qofaa mee rifaata. Nama hojjetee waan hojjete dhabe. So guyyaan kun duniyaa ta'uu baatee guyyaa biroo ta'e guyyaa akhiraa yoo ta'e wanni kun namni waan hojjetee bira dabre yoo akka dhabe. Ila ammatti illee waan sana guyyaa ta'e numa rifata. Waa waraabdisan hayte. Maalin haqe? Waraabni jira se. Kaasni waraabne bar. Kaasni kun bargatiin badaa jira bar. Numa waraabne bar. Firiin takkarratti waraabame. Akkasii firraa lafa kaayee waan san ittillee deebi'ee waraabne mas mawdu'a sanii mirqaanni kun gulaman deebuu beeku. Waan takka dalayde irra deebi'ee yoo jaan badee beeku. Hireen rabbi yeroo duraa sii fidu sun irra deebiitti ajaa'iba rabbiin haatiin deebitu. Waan akkana hatattomoti itti seentee rabbiin tolcha waan akkanatti irra deebi'aa toltuu jennaan dide inni. Waan akka ittillee deebi'uuf hin cinqinee akkasumatti hin dhiise. Tabiroo wanni na qunnamaa oolu hanga namma ani gaa manuma kiyya ka taayitiin kaasee goggogaa waraabaa. Kaasee goggogaan kun waa amnan bahu qilleensi isaa laga Hawaash ka yaa'u fakkaata. Qilleensi kun isaatu shaakiin inni shaakitu. Bar qilleensi ala waan jiru maaltu tinnaqumaan dhibee malee bakka itti waraabee qilleensa waa jira isa dachee rabbii nama. Laguma Hawaash ka yaa'u kana watakka sagalee isaa jirtu. Amata dheeraatu. Waan akkasii waan gartee dadhabbummaan nama fiddu malee wanni rabbiin nuun mokkore tabiroo waan jirtu duuba. Tanga ana manuma kiyya san keessaa yoo habartuu Shamsuddin kun dhufe sababaan itti biyya alaa deeme. Shamsuddin Yusuf? Jeeha baazaboora qabdaa'ii biyya teenya sanis siyaamuu feenaa jee nin kofle duuba. Kofle tudduu qayyadu. Maal kofaltaa laajjee. Sayaan puleessu abiin ibroo ilmi tabiin asii ka'ee Ameerikaa siidha. Egaa dhuguma bara ilmi tabii qabee an ilmi tam fuudhee ilmi tamiin Ameerikaa deemaa jee. Yaa ta'u ati numa godhaamee sinumaa deemee naan jee. Gaa Minisootaa kana dirree xayyaaraan ni dhufnee ni teenyee dirree hoggaan ga'ee anammaa warra kompiitarri hin beekne sani akka dhiyootan Osloo ta'e sani. Kompiitarri Ameerikaan hin beeku ganaa na barbaadanii na tolchuu deeman. Daqiiqaa 40 waan dhiyaatu achi na kaayanii
akkasii gaa taa'a amma nama shammu afur na wajji jira namni akka kiyya na fakkaatu haa xiqqoo dubbiin isaa laalamuu qabu. Number 5 jaan ani hin beeku waan kana duuba. Number lumaan qabaa beeku. Gisee garii qalbiin ilaala nama moggaa jiru rakkoo isaa ilaala ayilumaan hin deebi'e akka nama ija hin qabne ayili hin deemu tokko hin jiru akkasuma dubbii kiyya kurii beeku ayilumaatti ilaalee deema namni nama moggaa jiru ilaala rakkoo isaa hatti aanu anaan hin beeka duuba nama barbaadu aruma jedhanii ani dhaga'u ani kale ani yoo dhageenye na wuyyaafne booda firraa kanatti aanu yaamanii edaa koote booda na yaamamee tana booda irra hin beekee beeku. Kana gaa booda hafe aniin kun nambarri dabreen maatu deebee maqaan dhawa ufumaaf hin deemee gaafadhe rakkoo isa agarsiisa. Namtichi mataa qabatee bakka tokko jee subhaanallah takka sadii taalamaanii takka ta dhufte immoo Mr. Said yaaman borsaa kiyya waan ta'eef beeku bakka biroo suni arabiin borne kana dhuganne. Mr. Said kana useeduman ta'ana namiini min wayin Said yaa akkana dhaga affeel nama muka jiidhaa shi banda dandeettinii mi barshee nama muka jiidhaa bubuusu muka jiidhaa bari bidara yoo buutu ibiddi humbar dirqumaan bubeesita aara matatti si aaree ija si gubuu turre guddaadha waan ati faayidaa buufatu akkanumatti gaa jiruu muka jiidhaa shiituu taate nama odoon qophaa'een farda yaabbate jechuudha osoon qophaa'een farda yaabbateetu akkana mudata duuba kanaaf ijoolleef gisee akkanaa wanni waan nama ijoollee xiqqoo himuuf dubbiin akkana boode kan akka isaan hin goone namni waa qophaa'uu qabaa baratuu qabaa beekuu qabaa daawaan nama waa hunda beekutti hajamtii akkanumatti goggogaan kun yoo farda yaabbate gulufsiisuu kan beeku takka farda san qara malee oofa takka ofiif kufee caccabaa rabbi nu haasattaru waanuma akkanaa keessa dabarreen dirqiitu nama waa daawaa karaa daawaa godhan jedhanii waan himanillee mitu nama muka jiidhaa shiite jechuudha rabbi subhaanallah dandeettii isaatiin barakaa keessatti godhuun ni mala ooyif dheewwama xiqqoo keessa barakaa godhaa rabbi subhaanallah akka barakaa keessa godhu rabbi irraa kadhannaa waanuma akkasiiti waraabii waan akkanaa Gafin تقول الشيخ ورابا موجرة وركون كم بشيخ نعطاك كم يسنجم أجايب أني ومنياتني دبيني قصوا في ده ومنياتني دبيني وأنت كذا كوانك قلبي خيتي أكنياتا خيسن جيران نياتامي بيري واقعي تتكاتو سيفر المال كبا أمتي مالي نياتا وما درس هذا بيت درسان غافا مناباني غراجل ديسا غراخن كرب غراجل ديسا سيها بقولوا يعني أي بسني باري دي جلدي سوان في نياتو تكا خغران بقولوا بيسي أبو بقولوا بيسي وتك ميتي وان أرجع كندر كم ساجي درومانو غافا مناباني أي بسني باري دي نما جروهن تهادا سيها بقولوا amba hunda haadha si haa godhu garaa kan kee garaa jaldeessaa si haa godhu waan du'aayin sun wajji jirtu waan garaa ganyaatan kaafileen beeku tan irra jaaladha waan jedhesin beeku numan agabin amala godhatuun gaariin amala ofitti godhuun waa hundaa'u waan nyaatan haa ta'u antanan fedhu antanan nyaadhu antanan dhuguu waan jedhan amala ofirra godhuun bareedaadha أنا في اللي واقف صوت نقول إيه في الرندور كده دلقوا مربي دي وما نيات دمون دلو أنا ما أفتح حلال ومتانا نيات قبضني بيتني كمان ما نيات دو يروح دو سندي سبعة أرجعتني بيتني فايو قابتنا أبدني جتشو قابتنا وكابدو yoo argannellee akkaataan isaa waa arganneen jedhamu nama 13 fa'aan qalawaa takka keessa gaafa gallu qabna qalawaan ganan geenye
tan macina kana nam kudu sadi ba galla nam kudu sadi kana khaisa yo fagate namu mashanif nyaanni duba yo afuruma namni rahafa kuni wanyaato manama afuri sanira wal sharra akuma dune jetu irra hedduun akkasi kana birallee dabree guyyaan agamne lakkoisuma on qabu guyyaa tokko harmallaan takka heerumtee dikichani beeydame amma ganda maqaanii mu harmallaa takka ni haa godhan ganda keessa ni haa godhan kanuma keessa cabsaan tuddufteessa na gandinuma wawwacaa waanuma dhageenya gandi durqaa waanuu fidu sun nu irraanfate halkan kana kanuma bulle naa fi gurbaa tokko kawarra hirnaati nahwi qaraana jennee ishee bakri bira jirra sanuu wayii haffaznaa wanni hafazantu waatu feesiftii mataan sii garaan qullaa waa quutu waan akkasii ulfaatu kana bulle ganamas ni bari'ee namni abbaa kanaa nuun jee hin jiru akkasuma bobbaane bas guyyuma akkuma guyyaatti oollee beeku yaa fi yaa salaamu bulle akka bulleettu ganamas namni abbaa kanaa nuun jee hin jiru akkasuma bobbaane asli uga galena fakata nama ka jarsa awliya wa yito ko jira hawa zakaru halawate nyaga da kana ga amma ma wan nama sama kasi mu fedu re ne magalle mu fedu isi wawa warabdani mo ni zakaru mo hamtum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya awliya wa yiti kana bode sene ma ke men ko kedu akazite asri da karabu ma nu lafise marka to konu ergedu nu akase lafisan tasu guyu masani ta guyani marka tan shurota nu fidani da qabdi shurota nyanne takka umriti shuru akase meyon sandura si dagarre sambola si dagarre malim shuru akase bi awdi digidra ajaiba ila arra هذا وني هو الموجو بيلا وني توي تكما عمري مركا كسي نجار زمان الدبر خير تسي نجار سامبودا سي نجار وني كنا طولا تو حياتنا ما خي سجرا نجا أودي سلم بريدامي يجا ربي رتني ماتني يسينا توني نبغى كنا مطولا جرا جتوما تنجي وني نيرا دبرو تيجي تنتيكول أما وان هم اللي وان كمدو ورين درو براشات وري نتلين شيخ خينيا لين تين كنور خشيكن شيخ خينيا أكثر إنسانية الدول فاتر درارا فري مخا أنغنيا تنتكت وري خلداوي أولياء ورا فري مخا نياتفا أكثر أجياء تورن فري مخا يروق بلاتو ده مكانه إنما فرات كورني نياتو نداتو وين فرا كبارين منهم بيجون دا سلا فريو جراته ويا أما كندالي وده في بكي إن بيو غندا خينيا سن إن بيو ميادر أنا جاهي غندما خينيا سنتو بكسان جراتنا إن بيو يا سبحان الله برغندي وندو دوني مي سلا فرا وبرانا إن بيو شيخ وانا ما نمني الدورو في الوجه لشنيرا شيخ أميني برو وني ساني تنبيه كمان ربي نتايدو ما شاء الله دعواتنا جزء قرن وانا حواسني خنيا في الوجه مخمخ سهنا دو وانا نموتو في مخمخ سهنا إيسا بدني شيني جافي دو حواسني دور في الشيخ مخمخ سني كتاب الرك كتابه مي كتاب الرك أنكره يجرو إيه كتاب الرك مخمخ سهون ما سمر إيراه هي سجرا أبوتا ورنا مدرو واجي نمني هراوا واجي ونجرا وانا نمني جيرا ديبيا أنا واني وفي أجاي نكابا دواني أجاي نكابا دو جولو ما سيجرا أمالا كذي نكابا واني أجاي نكابا واني أجاي نجلام بود نما جولو ما جولي واجي آتوري أومان كذي كذي وان أجاي نجلام بود وان جزء جولين قرآن كراتو وانو قرآن راغلو جاني في وان جولين تذكرتو في وان كان هندا أنا تجابتو دورو غاف وجولي دو نجلام بود واني كذي أنا فوانين أفان نمت أجيه وانين أجيه هندا سا نيك أبدا دو إتياد دوس لافتو تبرن دورو نمنو قاد يوم مكمس أجياد ديما أنا رأي واسد أجيه خار أجيه هنا نمن جبيسا
akkasumatti nama jiraadha dhagayaatuma biyyi tiree biyya makmaayisaati biyyi nuti jirru makmaayisii tokko dubbii fidaa tokko dubbii fixa jedhanii dubbii oggoo eeganis makmaayisaan eegan oggoo boolabanis waan naannoonis akkasuma tattaate biyyi في شيخ نوتي ركران الله يرحمه شادم شافي قربودا هنا أنا قاعد شادم درها شادم شافي توه كي يقوم نما قداتي هنا يملي جل قبل ليمي إنسان يدو ما كما يسا قبني وربوه إنسان أصلي إنساني ورساني بيجيبوه توني نمو هيوتا قدفتي ما كما يسا قد أولا ما كما يسا نما خان دعان شيء نكا كوباليس جارسا بياتي وخان كتابة قفاني إسان الرئيس كسيون يكونوا صار مجراته وانما بكا ولد دفه ده شيخنا ما يصير إيرانو هما جارتي دولتي سوكتي درس الجافي علمي سين أدلها تبني قال شيء نجاني لكن يجي خربوه درس الجكاريات في علمي سين أدلها تو وري خبوه خلهايو وري ورتي في إيران كابو وبيسان دفني تامالي دفن تناف دفني سيجل شو دفني جاني أجا أجتين جزء نبتين أتي علمو أجتين مجاهان أدادان سيتا علموتية علمو هذا قلشتو تكان أجيني قال جتين جي مجاهان أتي مو درس جتين جي برشة هو بخيجا أتي درس جتين نخان خبير بيا كبا سوكتون यार सभी या कब दिगल आ जाती है कबीरा बुया सा बुया ने कहा थी सोके तू नमो यार सभी या कब देखा खासों के तो बोलते हैं यार सभी या आती 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 तरह से चलती थी निखान कबीरा बुया कबा सोके तू यार सभी या कब दी नगया तीन मुझे तेजा कैसे गल ले जाए बरसे अल्लाह यरहमहु असर राय ذكر ما وليت جرا تو وانو كسيتي وانو ما نمني دغيفتو في daga arga dagaitiin walitti coccoru malee waan akkasiitii anaan immoo nin beekallee waan jiru bar maaliif nama beekun beeka nama waan kana qajeelloon beeku ani bakkuma takka takkatti waa afaaniin jechuu masaniif namni laale malee nama biroo kaasiin hin bahin ka qabatee taa'utu tuulaan jira qajeelloon beeku waan akkanaa سنيفو خيخوني قدرما كسب كيسه بله وهاجس مرامي وانو من مجال عادت دعى يعني جيتو ربي برخا خيسس نهاي توجا أما يوتا نيروبي جيجن دكش يا عثمان دولتي نركه إنيس ما شاء الله كم خيسني خان مخباس خان هافر صوفلان نفيده جيجن غافر دو شادم شيخا خين شادم تفر برحمة تعقولو في كوسو مساني كوسو مجان ترى بيسان ناتاي سويسان رتيلة كبرتي جيرون هو بدي मैं शेख कोटी निसिन रत्ती करा था शेख कोटी अंगम रख करा था मैं शेख कोटी ने मकासानी उड़ूँ दे कगारी तीन dah जब mana maning कराने जाहिर है जल कबदुरा Qur'aana ganduma finne ani ganduma kare ijoolleen nuti biiteenya inni ni beeka ganda keenya isaanii walii hidhaadha zamanaan nurra dabree kanamni Qur'aanaan kattamin biyya teenya keessa hin jirre safiinaa mukhtasarallee itti dabalatee namni akkana biyyi keenya sun akkana ture Qur'aana nuti galgalumaa ganama kanamni galgalas Qur'aan guuratee Qur'aan fidatee dhufee hanga ilaa sa'a 3 qara'u kana akkanuma qaraane akkanuma guddanne abboonni keenyallee akkasuma qara'e Qur'aana kana achuma gandatti qara'ee fixee ganduma keessatti Qur'aana qaraanee oduu fidnee sheekni tokko dhufee ganda keenya qubate Sheekh Hamid Ahmad Labuu jedhanii nama dur biyya teenya nama biyya teenyaatiin dhaloonni isaatiisi sandura Sheekh Sayyid jedhanii sheekni tokko walloorraa dhufee adeerri kiyya qubsiisee oodachis kennee fi Sheekh Sayyid kun achi qaraa isaa ture Sheekh Sayyid saniifin mana adeera kiyyaa sanirraa laaqanaa fi raata fidaafan galgala ijoolleen tokko galgala qaraanu tokko ijoolleen gala yaatu waan ijoolleen jirtu akka jaaliif majee jedhanii Aliif majee anaatu jaafu waasan min jechuu dandeessa isheen suni waan hedduu jaalillee mi eegan guddadhee ilaalee wayii keessa jijjiira isi amma ijoolleen fedhu
شيء سيء سوني إرادة في دافي لكن في دافي أكان نلالي بيا توكين عنجي إشتين تون مفتيني تاتي جي إشتين تو اسم بالي أكادي هذا تازو إشتين تون مفتيني تاتي شيء عمد عمل لبو سنة 40 يقول له ياسر هذه دبين جواتي وراء ما في مالي ندور هذا رنو ذي بتاني مالي